السلام عليكم. الو سلاقي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا دبر. شنو قاطين قب؟ سعودي عربية جرا متى صاحب كيا تفوتو وقت متى ده أمريكا دوي. إني مجارتي أجت فودي قب. جاتي روانا وسوى جندلا جاتنو إني أمريكا وبلش جامو بيجرا كان إني دوران كوباد لگاتے طريقة إيرامو فين كابو كان إني وجندلا لگاتے ماليج أكمل تلا لما جت برا ماليني إيسجر كإني دلگاتے إني لگاتے بيجي جرا منني وجندي جارا دا دوست جرا وانتي بيبي تاتيس بيجوما جرا إيشي وليني جارتي مرة وجي جارتني مي وجي جارتن وجين كابن مناس أكذب سيمس وجين كابن وان أن ملابس وجين بتساني كسيجا وان جاني كابو غارو خانيني أيه خانيني وجين تلا غتة أغاني أصلا نفوني خانيني تلا غتة إنشان نمو خانيني وجين تلا غتة مالي خانيني أصلا فوني كوبادة غتة سونا كمية تلا لمان جتوا wanni kasin jiru wanni gartee jiru cufarra gartee qooda waan shari'aan isii hayyamtee jira qaysii qaysii wajji qabdu yoo mana tokko 500 yoo manni yoo 500 ta'e isii yoo mana sanirraa 500 qabaatte san qoba fudhatti galee khaan gartee waa waliin qaban qoonni isii gaa kadalagattee waliin fidan san sheerii waliin qabanii bar qooda qabdi qoonni khadamuu خايني duraan dalagate naan jedhe خايني duraan dalagate yoo shari'aa dubbanne qooda qabdiin sin jechu jira bar qooda qabdi anis akkas jennaan inni muuna akkatti qabee lakki خايني wajjin dalagate malee kan inni kophaa dalagate akkamitti shari'aanii gaafachuu qabnaa jennaan ni gaafadha rakkoon qabadde baasan jedhee akkas kan immoo ammas yeroo salaataa irratti namni tokko boodarra yeroo dhufee nama sanatti hidhatee salaatu faatihaa ol qabee qara'uu qabamoo rakaa lama salaatee namicha rakaa lama salaatee dhufee rakaa tokko yoo qaqqabate rakaa lamaan dhufu sana faatihaa ol qabee salaatu qabamoo salaata dabaas salaata magriibaa fakkeenya salaata magriibaa rakaa meeqaatti dabre rakaa lama dabree rakaa tokko qaqqabate rakaa lama dabree tokko qaqqabate tokkicha hojii salaate boorratti faatihaa ol qabee qabamu tokkicha hojii salaate lammaffaa isaa gizee ol ka'u lammaffaa ol fuudhee faatihaa garaa sadaffaa irra calja akkas qaqqabatee ka'a eeyyo garii nama dhala gadi qabee qaraa kan sanatti hambaachu akkas جزاك الله خير. بلاتو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. سلام. شيخ انواري. ايه. شيخ ياسين كمان. namni tokko yoo inni haasii kuusi jaarsi yoo fakkii irraa godhan akkam gaafiin akkanaa bariin taatu namni tokko yoo jaarsi si hiikuu faksii ofirraa godhan akkamii guutumatti akkana faksii godhiin hin danda'amtu dhageeffadhu waan isin jiru waan isin jiru dhageeffadhu maaliif faksii barbaadde maalirra wal dhabdanii tuni dubbii qaadiiti qaadii dhaqii qaadiitti istifsaalatti waa'ee keetii himadhu dhageeffadhu waan isin jiru sigale qaadii beeka qaadiitti himattee akkana wal dhabne rakkoon isaa tana rakkoon tiyyaas tana teetis dhagee tasaatis dhagee murtiisii godha malee maati anna bira dhuftee nama tokko yoo wal dhabne
Yoo qaadii dhaqee faksii wajjin biraa galle sheekan awwalumaa wajjin galle wajjin galle ayyee duboo. arrumaroota godhadhee ganama bas wallolanii biraa deeme nafaan eetti jennaan na jalaa didee inni fuudhee jira bas hooyii fi janii daddabanii adii yaa waraan mana murtira dhiyaatee daddabanii Maaliif walloltarre? fakkii irraa waraqaan amuran narra jiran kaan Wallola maaltu fidere danuma aruusa fuutanii ganama maaltu wal walin lolle naaf inni walin lolle Family wallole. lamaanii wallole Family lameenii wallole. family lamaanii wallole malee naaf inni walin Family ma lamaa wallolanii ganama na fuudhan dhimma isaaniirra wallolte familiin tummoo dhimma keetiif kasaarra wallolan. Naa deebisime. dhimma lamaan bas dhimmitti takka jidduun jirtu walumaa arrabsan akkumatti halkanuu fuunii aruusni godhameessan wallolan. Egaa dhimmi keetii fi kasaa keessan jiru dhimma isaaniirra wallolanii wal arrabsan. Akkasimi? Hin jiru wanni akkasii jalaa si fuudhuu hin danda'an. Egaa takka ni kaasaa qabaat ni kaasaa qabdaa hin danda'amu. Shari'atti. Shari'arraa dubbanna dhaggeeffadhu. Yoommoo inni fuudhee wanni jee isa dubbisiiti inni furmaata siyaa kan. Jaarsuma keessatti dawwali. Inni fuudhee ture barmi zaman amma ture fedhuus fuudhee haa turu isa dubbisiis dawwali aboo kan akkanaa jiin isa dubbisi yookaan agartee isaan kamtu naa mala ati fuute gaa'e isaan wal fixanii isaantu gaafas birisi biraana fuudhe sigalee akkam nagootaa jiin. Siniikuu garaadachitti hin galtaan aan jedhu. Garaadachitti maa galtaan garaadachitti. Inni fuudhee ilmaan olii jira aan jedhu. Ni kaasaatti fuutee garaadachitti maal gootaame sigalee. Garaadachiiti maal godhani? Duwwaan fakkii irraa godhee heerumeetii hin jira. Fakkii irraa gootee heerumte duwwa fakkii irraa gootee egaa heerumte maal dhuftee na gaafatta ree? Maa na gaafatta? Hayi. Yaani narra jiraan kaasaa narra jiraan. Kaasaa maas irra hin jirre inni siniifne. Hayi. Yoomsi. Akkamiin godhe yoo nurraa yoo kutu duwwa. San qaadii beekaa duwwa qaaduma fakkii irraa godhe santu beeka ree? Hammaa na gaafatta ree? Hayi. Qaadii fakkii irraa godhe santu beeka. Egaa fakkii gootee heerumte maal dhuftee na gaafatta ukti? Qaaduma keessantu beeka qaaduma fakkii irraa godhe san itti deebi. Yaani jira ikiraan si gaafadde. Ani wayin akkas beeka ree. Qaadichuma keessantu beeka. Qaadichuma fakkii irraa godhe si heerumsiisa. San waan beeka. Ayyee gaafii lama isaatiin qaba. Ayyee gaafadhu. Namni tokko yoo kan amantiirra wal lolu ta'e namni tokko yoo quraana faajiree rasuula irratti namni kaafiraa tokko yoo wal buuteen yoo dubbute nama sawwaa goote maal sirri jiru. Meera deebi. Nama tokko amantii kaafiraa irra jira namni sun ati muslima taate yoo quraana faajiree namni sun bas rasuulaaf arrabsee sallallahu alaihi wasallam akkam godhu qaba. Yoo fakkeenya wal buutee isa kana waa goote maal sirri jira. Maaltu sirra jira? Muslima ajjeesee laalamta. Maal sirra jira yoo isa jeefte ati shahideedha. Nama kitaaba rabbii ciree rasuula arrabsu yoo ajjeefte ati shahide yoo inni si ajjeese. Lolteeni yoo ajjeefte waa takka dhiini isaa dhiiga sareete. Akkas shari'a namicha gartee jaballaa ka gartee jaartiin isaa rasuula arrabsitu galgaluu ka inni gartee ajaa'ibaa ka ija hin qabne taa'e gattaa'e jee kana dadhabee billawa fuudhee akka nama wajji rafuutti irra ciisee garaa baqeessee ajjeese. Ganama deemanii rasuulatti man salawaatu rabbi islaamu alaykum wa barakatuh kana jaartii ajjeese. Boo maaliif jaartii ajjeefta? Ijaa'uun qabdu. Jannaa yaa rasuulallah gaaf meeqaan karadhee dadhabee si arrabsitee saniifin ajjeesee jeen dhagee jeen dhiini sii dhiiga gartee bilaashi. Akkasi. Nama kaafiraa ka gartee kitaaba rabbii ciru ka gartee rasuula arrabsu salawaatu rabbi islaamu alayhi ajjeesu. Dubbiin hin jirtu. Akkasi. Sigalte? Assalamu alaikum. Waalaikum salam tullah. Ayo alhamdulillah. Rawana abdul tayyiban dan Syekh Gavin ka. Aya. Orang ko dewi ke. Aya. Perkatawa bimarwa sunna nika kelani aniga kata amrat goda wani ni bine nama figo garara mam figi. Aye.
طيب سوني كيران تيجا umrah gote akkana anjete sin tato nanjete bakason dira kata mile dawanin kato nanjete dhugaadha bika fiigan san bika gartee magariisa wata safaa fi marwaat biki fiigan akkasumiti akkasuma bakka safaa fi marwaat bika san dubartiin suuta deemti dhiirumaa fiiga ati yoo bika san fiide umraan teen taatu wanni jaamaan jiru yoo ati gartee sirritti xawaafa gootee dhageeffadhu xawaafa gootee rakaa lameen salaattee بين الصفا والمروة قطربان قرتي ديمتي ريفين سغيت كيشو مرتي أجينتي وماتي بتيو بكسم فيدي ولا لو مرة بكسم قرتي فيكم قبضو أتي فيدي وكمقديم مني فيكي أتي تقدي كيفتي إن بيكو قاشي خمدامي وتشينين دقنا بني ما فقط أجيطو على الدرة أيه Duburan yusro khabango dekka mishe khamicanda kasi jafa teti jafin sunnele divite khabango de madami uchinin kore haramatti dubartii oromoo toro sadii moo afurii tu gartee nadhufe lama gartee obboleessaaniiti hojii dhufan haramatti gartee makkatti dhufanii na dubbisanii turan obboleessaa hojii dhufanii umraa godhan dubbiin gartee ammaan tana dubartiin maadaamii hojii jaarsa maadaamiiti hojii gartee umraa godhan tana waan tana hedduu takkarra wal kilaafte ulamaa'ii gurguddoo irraa warreen karaa isaanii fudhadhe irraa tokko Sheekh Muhammad Walloodha umraa gartee umraas hajjiis dubartiin kophaa deemuus hin danda'amu muhrima malee jedhee gartee dubbata warri biraalleen warri gartee yoo xayyaara taate yoo inni taate maadaamii siiti hojii gartee numa gooti warra jee jira wallaakiin immoo irra guddaan warra hin danda'amu jee hedduudha wallaahu aalam gaa'ii rabbi haa beeku Aji gafin ti sababajan tilen di kama wani argama rabbi alayhi salatu wassalam ya ti argama rabbi namni yo oso himbene hime yani wani nin jinsu yoje azab raula sagali qopaaye fi hijaaya wal qiyam azab raula sagali qopaaye fi akas jaan akas dhageyse azab seena azab raula sagali qopaaye fi damo azab seena dhageyse mi adana bas sagali qopaawa fi eni seena azab kana seena ula seilan kana nante en asitin asin nama jo dubartii gartee wajji ooltuutu si hime moo eeysaa dhageyse bikkarraa dhageyse erijaati jala yani eriyumatiyya akkanaan ande ni beekti yani hiriyaateeti isiin ni beekti hiriyaa dhaggeeffadhu meeta hiriyaateeti san sirrii taatee fi ani hadiisa sitti himaa waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi حديث سياتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدا نمني بخاك جبن الرخاء واني ان جئين جئ غرتي رسولات جئ صلوات ربي السلام عليه جئ حديث ضعيف ادو بيتو واسويتس والرسول غدي صلوات ربي السلام عليه غدي هويت من كذب علي جئ متعمدا ابو نمني بخاك جبن الرخاء فليتبوأ مقعده من النار أي تبوأ يجو يعني خبر بمعنى أمري تبوأ مقعده من النار إبدا قبيفة جهنم قبيفة هلا سجل قبيفة سني نجر إمو إبدا قبيف إبدا سيناد هلا سجلي سني رامبي خون إندا جيني سن سيقله إبدا سا قبي إبدا سين أكس هلا سجلي سن قابر بك هلا سجلي سن إمبي خون يلا توم من أجل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجل الفول اوكي استاذ جاتني كمان ثلاثة أزو قربة ولا بربادي دواني أسريتي صلاة الظهر بكتك صلاة أما ما بكتن هنا في كم قدر نانقل تكو سجلين تيونيتي مالي في مال صلاة مالي duraan hin gardeemu barbaadeti salaata zuurii fi salaata asrii bakka takka salaata.
duraan gar deemuu barbaade imaltuu bikka tana deemaa kiiloomeetira hanganaa jiimika imaltuudhaa bikka deemtu gar deemuu barbaade gideet. Eeyyee dura akkas barbaadeeti hin hafee garuu. Haftee duuboo. Achi duuba ammoo salaateettuma zuuris asriis numa salaate dura walitti qabadee salaate amma asriis numa salaate. Duraan bikka takkatti salaatuudhaaf dhiifte moo naan gallee bar imaltuu deemuu kaateeti. Duraan imaltuu deemuu barbaadee bakka takkatti salaate. Zaanati itti kaate zaameeqa deemuuf kaate imaltuu. Yeroo san zuurii salaateetuma ka'ee bahuu barbaade ammoo asrii salaatuun naa mijatu waan ta'eef hin fagaataa waan ta'eef. Egaa yeroo natti ka'uu deemtu san yeroo zuuriiti akkasimi? Eeyyee zuurii booda salaateetuma bahuudha. Zuurii salaatteeti asrii salaatte akkasimi? Eeyyee. Deebitee gartee firraa hafte imaltuu sanirraa? Eeyyee hin hafe ergasii. Asriin gartee geessee dhumatu jechi jirtu jechuudha. Haftee jirta. Eeyyee osoo hin deemin geesse. Egaa haftee mi odoo ati hin deemin asriin geesse? Asrii san irra deebitee dhuma salaatta. Asrii yeruma sagisu azaane san salaatta. Turra gaarii. Wallaahu alam. Ustaaz ammas gaarii takka dabaladha. Namni osoo dura nikaa waliin godhatin walitti heerumee daa'ima takka walirraa argatee ergasii booda nikaa wal godhate nikaa sirra deebi'uu qaba moo hin ta'a garuu abbaan manaa biyya jira isheen ammoo biyya alaa kana jirti. Jechuun odoo gartee nikaa waliin godhatin walii ida'amanii ilmoo walirraa dhalan jechuu jirta? Eeyyee ilmoo walirraa dhalanii nikaa wal godhatan. Eega ilmoo san dhalattee badii walitti dalaganii eega ilmoon dhalattee nikaa wal godhatan. Sah? Eeyyee. Ilmoo eega deeyse booda toobatanii nikaa wal godhatan moo oduma badii itti jiraniiti nikaa godhatan? Uumaa addan fagaanne yeroo duraanii yeroo ulfa jirtu daa'imni haa dhalatu ergasii ta'a jedhanii warra sheekonni takka takka. Ergasii isiin deessee ergasii nikaa godhan ergasii ama walirraa fagaatanii garagara jiran. Egaa sheekonni odoo ulfa garaa qabduun ta'uuti haa deessu jaaniiti eega deesse booda nikaa godhan sah? Eeyyee. Egaa isaan lachuu inuma toobatanii mire toobatanii jiranii toobatanii mi? Wayita ilmoon deesse eega ilmoo deesse booda. Garuu addaan hin fagaanne. Dhiinitti dhufee mire isii. Itti dhufe dhiinitti dhufe soni kan godhatin haga daltee kaate dhiinitti dhufe erga deessee kaate. Akkasi galaas eega nikaa gartee eega deesse booda nikaa godhan wayita isaan gartee toobatan rabbiin irraa qeebala toobaa akkasi. Gaafa biraan dabaladhaare. Maal? Gaafa biraan dabaladhaare. Ay dabalatu takka. Ustaaz yeroo suuraa ayatul kursii tana yeroo qara'anii isii sirriitti qara'uu jaaladha garuu yeroo hundaa qara'in rakkoon qabu moo yeroo qara'amtu qabdisi? Rakkoon qabu keessaafu salaata shanan booda gartee ni qara'ataa halkan gizee rafuu deemtus ni qara'ataa sigalee akkas barbaachisa. Oke, galatoma. Salam, lebih karena punya Amin amin.